Gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii kutaa 3ffaa. Yesus utuu waaqa ta'e akkamitti yerichaaf guyyaa dhumaa sana beekuu dadhabere? Asirratti Yesuus kan dubbate bifa waaqayyummaa yookaan waaqummaa isaatiin osoo hin ta'in namummaa isaatiinidha. Sababni isaas waaqummaa isaatiin waan hundumaa isa ta'ee darbeef gara fuulduraattis ta'uuf jiru maranii beeka. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 11 innoo dabarsee isa kennuuf ture eenyu akka ta'e waan beekeef hundumti keessan qullaa'oo miti jedhe. Gooftaa Yesuus kan inni biyya lafaa kana dhufeef foon uffatee abbaadhaaf of bichisiisuudhaafi inni waaqummaan guutuu ta'e utuu jiruu nama ta'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti akka dubbifnutti Yihuudoonni bara isaatti turan ati waaqayyo waan arrabsiteef malee hojii gaarii waan hojjetteef dhagaadhaan kan si dhoofnu miti jedhaniin. Kunis waan gooftaan waaqa ta'uu isaa Yihuudootatti dubbateef ture. Wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 32 irratti jechi beekuu jedhamu kun kan inni hojii irra oole waan tokko barsiisuu, himuu yookaan labsuu akka ta'e beektonni macaafa qulqulluu ni beeksisu. Kan jechuun gooftaan biyya lafaa dhufuun isaa dhufaatii isaa isa lammaffaa himuuf akka hin taanedha. Deebi'ee dhufuun isaa nama biratti kan hin beekamne yoo ta'e iyyuu Yesuus Kiristoos dandeettii kana beekuu hin qabu jechuu miti. Deebi'ee lammaffaa kan dhufu gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Yaadi gooftaa Yesuus kutaa kanatti barsiisu inni guddaan deebi'ee dhufuu isaatiif of qopheessuudha malee bara lakkaa'u akka hin taanedha. Namootatu yookaan warra isatti amanutu gooftaadha isaan jedhe malee macaafa qulqulluu keessatti Yesus ofii isaatiin gooftaadha yoom jedhe? Dhugaan isaa garuu kanarraa addadha. Jechuunis macaafa qulqulluu keessatti kutaan Yesuus gooftaa ta'uu isaa ofii isaatiitti dubbate danuudha. Isaan keessaa muraasni Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 gooftummaan hundinuu lafa irratti waaqa irrattis anaaf kennameera jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 barsiisaaf gooftaa jettanii na waamtu akkuma isin jettaniyyuu ani isa jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 27 akka inni faraduuf abbaan isaa gooftummaa kenneeraaf. Kan biraa immoo yommuu namoonni gooftaa isaan jedhanii waamanitti lakki anoo gooftaa miti jedhee si'uma tokkollee itti mormee hin beeku. Caalaadhumatti iyyuu yaadichatti walii galee fudhatee ture malee sagadas yommuu namoonni dhiyeessaniif didee hin beeku. Utuu silaa gooftaan taane ta'ee akkuma ergamichi Yohaannisitti mul'ate sun sagada Yohaannis isaaf dhiyeessuuf yaalee naaf hin ta'u yookaan hin barbaachisu jedhee didee sana dida ture. Garuu waaqa dhugaaf gooftaa dhugaa waan ta'eef sagadaaf waaqeffannaa fudhataa tureera. Alaazaarfaan du'ee du'aa kaafamee erga ta'e du'ee du'aa koo Yesuusin akkamitti adda gochuu danda'are? Asirratti wanti hubatamuu qabu du'aa ka'uuf warra du'an keessaa ka'uun garaa gara. Tokkoffaa du'aa ka'uu yookaan kaafamu. Fooniin du'anii deebi'anii fooniin ka'anii akka duraatti jiraachuu jechuudha. Lammaffaa warra du'an keessaa ka'uu yookaan kaafamu. Ergaa gara warra Qorontositti barreeffame isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 12 Kiristoos warra du'an keessaa kaafamuun isaa erga lallabamee attamitti isin keessaa ka'an warri du'an ka'uun hin jiru jechuu danda'u ree? Kana jechuun fooniin erga du'anii qaama haaraa isa du'aa ka'iinsa yookaan qaama ulfinaa uffatanii ka'u jechuudha. Qaama hin dadhabne isa deebi'ee hin duune uffachuu jechuudha. Dhagna hin tortorree uffachuu jechuudha. Dhagna waaqarraa yookaan isa warra waaqarraa uffachuu jechuudha. Inni kun dhagna hafuuraa jedhama. Namoonni du'anii kaan Alaazariin dabalatee kakuu moofaa haaraa keessatti warri du'an keessaa utuu hin ta'in du'a keessaa kaafamanii qaamuma duraan uffatanii jiraataa turaniin deebi'anii erga du'aa kaafamaniis jiraataa turanii.
warra du'an keessaa qaama du'aa keenyaa uffatee kan ka'e garuu hamma ammaatti Yesuus Kiristoos qofaadha. Sababa kanaaf Yesuus hangafa du'aa ka'uu jedhameera. Amantoonnis akkuma isaatti gaafa inni qilleensa keessa dhoksaatti mul'atu yookaan dhufu warri fooniin du'anii turan qaama ulfinaa uffatanii ka'uuf, akkasumas warri fooniin utuu hin du'in jiran immoo qaama ulfinaa uffatanii jijjiiramuuf jiru. Baay'ee galatoomii biroo gaaffii kan biraa walitti deebina. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aa kana fakkaata ture. Haga qophii Gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii jedhu kutaa 4ffaan walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa chaanaaliin keenya yeroo maraa soora hafuura keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, maamiloonni keenya immoo like share isiniin jechaa yaadaaf gaaffii qabdan komentii nuuf godhaan affeerraa keenya.